Ministeerri barnootaa barattoonni turtii barnootaa yuunivarsiitii keessaa erga xumuranii booda qormaanni bahiinsaa akka kennamu kallattii kaa'ame bu'uura godhachuun yuunivarsiitiin naannoo Oromiyaa barattoota muummeewwan garagaraaf qormaata bahiinsaa kennaa jira. Magaalaa yuunivarsiitiin naannoo Oromiyaa barattoota naannoo 523 exit examitti qorumsa isaanii fudhataa jiru jechuudha. Akkasuma yuunivarsiitii dhuunfaa garagaraa irraa ministeera barnootaa wajjin ta'uudhaan gara yuunivarsiitii keenyaatti seentara qormaataa godhanii gara keenya kan ergan barattoota 605 barattoota 301 fayyaadhaanii fi barattoota 304 business management departmentiidhaan yuunivarsiitiiwwan kolleejjiiwwan dhuunfaarraa gara keenyatti ramadamanii qorumsa fudhataa jiranii gara fuulduraattis kan fudhatan jiru. Walumaa gala bara kana exit examii fudhachuudhaaf naannoo barattoota 1128 seentara keenyatti exit examii kana qoramaa jira. Qormaanni bahiinsaa kunis onlaayiniidhaan kennama. Barattoonni waan baratan sana hammam akka hubatan beekuufis ta'ee hojii booda hojjetan ga'umsaan raawwachuuf qorumsi bahiinsaa murteessaadha. Ofitti amanamummaan isaanis akka dabalus godha. Qormaanni bahiinsaa kennamu kun qulqullina barnootaa eegsisuu keessatti gahee akka qabutu himama. Qormaanni akka ofii koolaaleetti baay'ee bareeda. Yeroon isaaf kennamellee gaadha. Barataan itti qophaa'u qofa gaafata. Yeroon hin komachiisu. Gaafileen illee gaafilee shaakalliidhaaf fudhachaa turre faana wal qabatu. Darbee gaafileen wayitasan kennaman illee dhufaniiran gaafileen tokko tokko baay'ee namatti tola. Qormaanni kun jiraachuun isaa qulqullina barnootaatiif ijoodha. Namni waan barate san hammam irraa bu'aa akka argate hammam beekumsa irraa akka argate exitii kanaan kan agarsiisu waan ta'eef ofii keetiin waan baratte san kan ittiin qoramtu waan ta'eef gaarii. Hangammaatti erga qormaanni eegalee fayyaa yuunivarsiitii piraayiveetii irraa kan qorre jira. Akkasuma kan keenya dipaartimentii IT information technology governaansii fi pirikirimentii fi barattoota seeraa qorree jirra. Haalli kenniinsaa baay'ee gaariidha. Kun nama of danda'e nama hubannoo qabu nama seeraan barate hammam akka barate hammam akka beeke kan keessatti of ilaalu waan ta'eef sanaaf gaariidha. Jalqabuma irraa kaasee namni akka of qopheessuuf imaammanni barnoota kana jallaama hundee irraa qabeetu sirrate dhaloota of danda'e nama nama biyya kana jijjiiruu danda'u uumuu hin danda'ama. Barnoota darban keessatti akkuma arganitti walirraa hojjechaa mootummaa irrattis hojii keessatti illee rakkoolee adda addaa fidaa turan san guutuutti qulqulleessa jedheen tilmaamaan. Sababni isaa namoonni sirriitti hojjetanii darbanii kan hojjanne ammoo itti qophaa'ee yeroo itti aanutti yoo darbe namni cimaa deema jedheetiin tilmaamaan. Yeroo jalqabaatiif ta'uunsaa rifaatuu uumee ture ta'a. Haa ta'uutii hojiiwwan hedduu hojjenneerran kan ka'e haala gaarii milkaa'ina xumurreerra. Haga guyyaa ammaatti haga guyyaa amma qoraa jirrutti rakkoon qunname takka illee hin jiru. Kunis maaliif jalqabumaa leenjii kennaafi turre. Leenjii kennaafi turre dhimma kompiitara irrattis kan dareetti baratan alatti leenjii kennaafi turre itti fayyadama pilaatfoormiin qorumsa exit exaamii kun yuunivarsiitiin keenyas kalaqeetiin ture. Isaan fayyadamaa turanii moodel exaamii addaatti qoraa turre. Ministeerri barnootaa moodel exaamii lama kan baase tokko aptituudii baase ittiin qoramanii sabjekti beestis baase torbee darbe ittiin qoramanii kanaaf waan tokko rakkoon hin jiru. Yuunivarsiitiin naannoo Oromiyaa dubartoota sadarkaa garaa garaarra jiraniif leenjii kennuun jajjabeessaa jira. Akkuma yuunivarsiitii keenyaa hojjettoota dubartootaa yuunivarsiitiidhaaf leenjii adda addaa kennaa turre akka humni isaanii cimu ofitti amanummaan isaanii akka dabalu kanarratti kennaa ture. Baran ammoo akka addaatti hojjettoota naannoo Oromiyaa keessa seektaroota naannoo Oromiyaa keessa jiran daayireektara dursaa garee fi adda duree ta'an dubartoota adda duree ta'an kan shan seektara hundumaa keessaa baasuudhaan leenjii geggeessummaa barmaatilee miidhaa geessanii miidhaa dubartootaa irratti leenjii kennaa tureera. Dubartoota kokosii caffee mootummaa naannoo Oromiyaatiifis miseensota caffee mootummaa naannoo Oromiyaatiifis dubartoota 231 akkasuma leenjii kenneera. Dubartoota akka yuunivarsiitiitti qabxii olaanaa fidan dorgomsiisuun carraa barnootaa kennuunis barsiisuu irratti argamu. Kun digirii lasuma barannee
barattoota dubartoota qabxii fooyyee fidanii fi carraa digirii lamaffaa nuuf laatee amma yuunivarsiitii kana dipaartimentii DME digirii lamaffaa barachaa jira. Yuunivarsiitiin akka waliigalaatti dubartoota ni jajjabeessa. Haa ta'uti irra caalaa kaayyoon isaa hojjettoota naannoo Oromiyaa keessa jiranis ta'e naannoota ollaa jiranillee sadarkaa barnootaa isaanii fooyyeessuudhaaf asitti nu barsiisaa ture. Yeroo barachaa turre keessatti carraaqqiidhaanis carraa kan harkannee jirre jechuudha. Carraa harkannee kanarra dhaabbannee carraa lammaffaa kana dhufnee barachuudhaaf illee baay'ee nu jajjabeessaa jiran. Dipaartimentii 8 jiran dubartoota tokko dipaartimentii hundarrayyuu dubartoota qabxii fooyyee fidaniif akkasii carraa lammaffaa laata. Tiitooriyaallee illee ni kannaa jabaadhaa baradhaa nuun jaa kophatti illee leenjii dubartootaa nuuf kannanii karaa dhimma dubartiitiin jechuudha. Baay'ee nu jajjabeessanii akka nuti jajjabaannee as keessaa baanu maatii keenyaa wajjin illee akka waliigallee isaan illee nu duuba akka nu deeggaran gorsa adda addaa nu kannanii. Dubartooti mana gaaf galu carraa halla argachuu dhabuu dandeenya. Walitti fufiisan digirii barannee digirii lamaffaas itti fufnee barachuu fi haalli adda addaa nu rakkisuu danda'a. Manas waan qabnuuf daamas waan qabnuuf wanti kun danqanu ta'uu danda'a. Yuunivarsiitiin kun ammoo carraa nu laatee walumaaf fufnee barnoota keenya akkana xumuruun baay'ee miila nu godhee baay'ee nu jajjabeessee waan akka malee dansaa jira. Barattoonni yeroo isaan eebbifamanii digirii tokkoffaa yeroo eebbifaman qabxii olaanaa dubartoota qabaniif carraan barumsa digirii lammaffaatu kennamaa fi barumsa idileedhaan baratu. Amma barreen gaddaa ijoollee 7 laannee kokasii dubartoota caffee mootummaanuma keessa Oromiyaa irra keessaallee dubartoota 10 kennineerra carraa barnootaa yuunivarsiitiin kennee fi gara ijoollee dubartoota 17 digirii lammaffaa sagantaa idileetiin akka isaan baratan taasisaa jira. Ergamoota gurguddoo yuunivarsiitiin naannoo Oromiyaa milkeessuuf hojjetaa jiru keessaa tokko tajaajila hawaasa naannoof kennuudha. Kanaan dura namoota harka qalleeyyii hawaasa keessaa filachuun deeggarsa maallaqaa gochaa turan. Sun ammoo rakkoo yeroo furuurra darbee rakkina isaanii bu'uurarraa furuu hin dandeenye. Yuunivarsiitiin naannoo Oromiyaas namoota maallaqaan deeggaruurra akkaataa fedhii isaanii irratti hundaa'uun namoota hojiiwwan garaagaraa akkaataa hojjechuu danda'aniif leenjii kennuun deeggaraa jiru. ኦሮሚያ ዩኒቨርሲቲ በየዓመቱ ይረዳን ነበር በበዓል ጊዜ እና ሁልጊዜ እርዳታ የኛን እርዳታ ከምትጠብቁ ራሳችሁ ችላችሁ ዩኒቨርሲቲን ናኖ ኦሮሚያ ወጋ ወጋን የሮ አያና ኑ deeggaraa ture yeroo hundumaa gargaarsa keenya eeggachuurra ofiin of dandeessanii hojjechuu wayyaa jedhanii nu gurmeessan warreen hoolaa barbaadaniifis hoolaa kanneen re'ee barbaadaniifis re'ee kennaniiru hundumtuu ogummaa qabuun akka hojjete of jijjiiruuf leenjii nuu kennaniiru anaafis kunoo hoolota bitanii naaf kennanii horsiifataan jira fuuldurattis hojjedhee akkan jijjiiramu abdiin qaba. Gargaarsa baay'ee nu godhaniiran odoo waa tokko hoo dhibamnee jennellee daddafaniiti akka nu yaadamnu akka nu waan hundaa argannu nu godheera. ኦሮሚያ ዩኒቨርሲቲን hoolotaaf re'oota nu bite በየዓመቱ በዓል እየጠበቀ ይሰጠን ነበር። ያው በየዓመቱ የኛ እጅ ከምታው በየዓመቱ እኛ ጋር መታችሁ ደጅ ከምጽኑ ራሳችሁን ችላችሁ እያረባችሁ waggaatti ayyaana eeganii nu deeggaroo turan wagguma waggaan harka keenya ilaaluurra jedhanii hoolota 3 nuuf kennan anaaf kunoo tokko lakkunaaf dhalteetti kaanis ammoo ni dhalti jedheen eeggataa jira. Deeggarsa yuunivarsiitii naannoon Oromiyaa nuuf godheef guddiseen galateeffadha. Waan hin arge hin beeknee fi waan hin eegne naaf godhanii jiru. Irra deebi'ee galatoomaan isaaniin jedha. Namni 19 muluun hojiitti keessa seenaniirani. Turaan injeeraa godha jette. Ana jala jirani. Injeeraa godha jettee raawwattee deebiteet injeeraallee jabaadhu hojjedhu jenneen. Tunillee oolumaa gafiiti. Tunillee amma gabaa keessa fiiqaatu hojjetaa amma si baate sunillee. Namoota maatii harka qalleeyyii ta'anii maatii of jalaa qabanii namoota 14f dhiira tokkoof dubartii 13dhaaf akkaataa fedhii isaaniidhaan leenjii kennuudhaan jalqaba leenjii kennine duraan qarshii birrii 500 akkaataa kennitu jiraatu ayyaana irratti inni immoo gatiin qabu bu'aas hin qabu yeroo ammaa yoo hojjetatanii dinagdee dubartootaa keessattis dabalamuudhaaf dinagdee isaaniis akka isaan guddisuu danda'aniif leenjii kennuudhaan leenjii marsaa lamaan ergi kennine booddee fedhii isaanii gaafanne maal hojjechuu akka isaan danda'an maal irratti hundumtuu fedhii adda addaa qaba fedhii isaanirraa ka'uudhaan akkaataa barbaachisummaa isaatti wantoota isaan barbaadan binnee qaamaan dhiyeessinee fi kan irraa qarshii irraa fullee akkaawuntii isaanii irratti gashuudhaan amma fakkeenyaaf kan re'ee jedheef re'ee 3 binne nama lamaaf re'ee 3 binne re'ee 6 jechuudha. Dubartoota lamaaf immoo hoolaa warra jedhanii hoolaa 3 binne
amma sadarkaan isaan jiran illee hoolaandis kan dhalanii inni 3 ture 4 ta'ee 5 ta'ee 6 ta'eetu kan inni jiru isaanillee jireenya isaanii irratti gammadanii yeroo kamiyyuu caalaa walii shaqaxa jedhee shaqaxa bunaa binnee wantoota bitamuu qabu binnee hojii keessa akka isaan seenan goone. Kanaan alas namoota rakkoo hawaasummaa qaban hojjetanii of utubuuf qaamaan miidhamoo ta'aniif gandaa fi bulchiinsa magaalaa waliin ta'uun deeggarsa gochuu irratti argamu. Waggaa darbee mana harka qalleeyyiidhaaf mana 2 ijaaree akka isaan itti galan taasiseera. Bara kanas mana 2 kunoo amma ijaaramee xumuramaa kan jiru ijaaree kennuufii irratti argama. Gara qarshii 600,000tiin mana kana hojjennee xumurree sadarkaa kanarraan gahaa jirra jechaadha. Dargaggoo Misgaanaa Nadamoo jiraataa magaalaa Baatuu ganda Malkaa Shaallooti. Umurii ijoollummaan qaroosaa akka dhabe dubbata. Mana barumsaa qaroo dhabeeyyii sabbataatti baratee erga xumureen booda Yuunivarsiitii Haramayaatti sooshiyooloojiin digirii isaa bara 2011 akka fudhate dubbata. Haa ta'u malee hanga yoonaa hojii argachuu hin dandeenye namoota carraa mana jireenyaa Yuunivarsiitiin naannoo Oromiyaa kenneef keessaa nama tokko. Qaroon kiyya boodarra kan dhufedha jechuun uumamaan osoo hin taane erguma dhaladheetiin naannoo umurii 12-13 ga'ee booda qaroon kiyya akkasitti na miidhamte ergasii boodalleen immoo rabbi faa galatu carraa barnoota argachuudhaan mana barnoota ijoollee qaroo dhabee sabbataa bakka jedhamutti deemee achittiin deeme achitti immoo barnoota carraa barnoota argadhee achi deemee achi galee ergasii booda kutaa 11 hanga kutaa 12tti achitti barachaa tan ture erga immoo achi xumuree ka'ee booda immoo gara Yuunivarsiitii Haramayaatitti Yuunivarsiitii achi deeme achilleen naannoo waggaa 3 ture xumureet achi bara 2011 xumuruudhaan gaman as deebi'ee jechaadha gara magaalaa keenyatti. Mana kanatti kan galu inni tokko Misgaanaa kan jedhamu nama qaroo dhabeessa iji kan hin argine jechaadha. Nama akkasiitti gala. Kan biraan Saadaa kan jedhamtu dubartiidha. Isheenis baay'ee dhukkubsattee rakkoo hamaa keessa kan jirtuu fi of kan hin dandeenye namni ofiisaatiin mana ofiisaa kennee fi namatti maxxantee jechaadha kan isheen jiraattu. Namni akkasii akka inni itti galu akkasittiin rakkoo isaanii bu'uura godhachuudhaan namoota rakkoo amansiisaa rakkoo qabatamaa qaban isaan kanneeniif dursa kennine akkasittiin akka isaan itti galan taasisaa jira. Waa'ee rakkoo manaa kana gaafachaa ture. As deddeebi'ee gara ganda keenyaa kanatti deddeebi'ee baay'ee gaafachaa ture iyyuu jechaadha. Maaliif maatiin kiyyaas harka qalleessa manas magaalaa kana keessas isaanis mana hin qabani. Haa ta'u itti deddeebi'ee sababa gaafachaa tureen manni xinnoon tokko yeroodhaaf kan keessa boqodhu mana xiqqoo naaf kennani. Egasii booda immoo inni kunis immoo gahaadhaa miti jedhee ganduma keenya kanatti deddeebi'ee gaafachaatiin ture jijjiirra jechuudha. Mana bal'aa kana naaf kennaniif deddeebi'ee gaggaafachaa ture. Yuunivarsiitii naannoo Oromiyaa xalayaadhaan gaafanneetiin turre. Xalayaadhaan gaafannee turre akkana harka qalleessaa waan ta'eef nama kanaaf immoo manni akka ijaaramuu barbaannaa waan jedhu sani gama waldaa qaroo dhabeeyyii bulchiinsa magaalaa Baatuutiin gaafatame. Egasii booda immoo erga gaafatanii booda immoo isaan illee sirriidha wanni kun jedhanii erga riisarchii irratti yookaan qorannaa irra gaggeessanii booda immoo sirrii ta'uu erga mirkanaa'ee booda isaanis mana kana fakkaatu na ijaaraa jiranii jechuudha. Waajjira hawaasummaa akkasumas gandaa wajjin waliin taaneeti namoota sadarkaa rakkoo isaaniitiin dursa kennineeti eenyuudhaaf dursi kennamuu qabaa kan jedhu walii wajjiniin ilaallaa jechaadha. Ergasii ilaallee isa kanaaf dursa kennuu qabna. Isa kanatu rakkoo hamaa keessa jira kan jedhu erga adda baasneeti. Nus erga tamannee waa isaan nu dhiyeessan sana keessa deebinee ilaalleeti akkaataa kanattiin namoota adda baasnee akkaataa rakkoo isaaniitiin tartiibessineeti akkasittiin itti galchaa deemna. Kana malees jiraattota harka qalleeyyii inshuraansii fayyaa bitachuu hin dandeenyeef inshuraansii fayyaa bituun namoota harka qalleeyyii deeggaraa jiru. Buufata fayyaa dubbisanii ganda waliin ta'anii buufata fayyaa irratti warra harka qalleeyyii warra uf danda'eetiin odoo dhibame yaalamuu hin dandeenye inshuraansii fayyaa nuu kennanii anamma akka fakkeenyaatiif fi maatii kiyya maatii 7 qabaa maatii 7 kana hojiin ittiin fayyadamaa barana hojiin
waggaa lamatti fayyadameera inshuraansii kana. Maaliifi guddinni isaa nafsee namaa oolchuu nafsee namaa baraarse nafsee namaa odoo harkaa ganzaba qabaate abbaan qabeenyaa deemeeti silaa fayyadama. Hiyyeessi akka kiyyaa ammoo kacaaree finna abbaan qabne guddisuu rakkataanii baay'ee isaa tollaa kiyyattuu amma dhufne malee dhageenye malee hojii adda addaa hojii dhuunfaatiif olii gadan deeman malee nama baay'eetu argateera. Kunu guddaadhaan oosotu nu fide dhuftiin oosoon dhufee asitti dhaabatame waa baay'ee irraa fayyadamneerra. Yuunivarsiitiin naannoo Oromiyaa yookaan oosuun akkuma beekamu waggaa lama yeroo hundaayyuu namoota 200 miseensa ta'u jechuudha. Namoota akkamiiti namoonni kun nama kaffalachuu hin dandeenye nama fakkeenyaaf parsantii 10 hanga 12 bulchiinsa magaalaatiin kafar ta'uun alatti harqalleeyyii hafan san gandootarraa akkaatuma qaxanaa isaaniitiin nama dadhabaa hiyyeessa gadii adda baasne haaluma saniin qaxanaa hundaafuu qoonne akkasitti tajaajilaa ture jechuudha. Gama fayyaatiin inshuraansii fayyaa harka qalleeyyii 200 bitee maatii isaanii wajjin fayyadamuu taasisee jira jechaadha. Itti fayyadamaa jiru. Yuunivarsiitiin naannoo Oromiyaa dargaggoota magaalaa Baatuu harka qalleeyyii ta'an keessaa filachuun bara 2005 kilaba kubbaa miilaa hundeessan. Kilabichis dargaggoonni araada garaagaraa irraa bilisa akka ta'an gochuu bira darbee liigii olaanaa galuuf shaakallii gochuu irratti argamu. Ijoollee ciccimoo danda'an magaalaa irraa selekti godhanii isaan nu leenjisaa jiranii leenjisaas kenna nu qaxaranii jiran jechuudha. Jechuun kanaan dura qaxaramee jiraayyuu mishaadha akka dargaggoonni akka bakka biraa hin oolle yuunivarsiitiin baay'ee nu deeggaree jira jechuudha. Bu'aan isaa inni guddaan dargaggoonni magaalaa kana keessa jiran araada garaagaraa keessa akka hin seenne suusii garaagaraa keessa akka hin seenneef kilabni kun inni guddaan wanti inni hojjete isa kana jechuudha. Kilabiin kun kan hundaa'e yeroo kolleejjii jiru bara 2005 isarraa kaasee maatii harka qalleeyyii kan jedhu ijoolleen iddoon taane araadaaf akka hin saaxilamne kan jedhu irraa hundaa'e isumarraa ijoolleen walitti qabne kun fooyyee agarsiisaa dhufanii fooyyee agarsiisaniin ijoollee kana guddisuu qabna jedhanii gara yuunivarsiitiitti ergas dhufeen booda ijoollee kana akkasiin guddisee gama hawaasummaatiin kaan barsiisaa kaan carraa barumsaa kennaa fi dabareedhaan guddisaati kan dhufe. Dargaggoota hawaasuma magaalaa keessaa dargaggoota 28 kilabii ispoortii yaanoo jalatti hundeessuudhaan deebi'ee immoo isaanis immoo cimaa waan deemaniif akka isaan liigii supper liigii irratti guddatan taasisuun baranan daam gara ciroo deemanii taphatanii mo'atanii shaampiyoonaa ta'anii geeba fidanii dhufanii isaanillee amma fuulduratti taphi jira. Tapha sana akka isaan irratti hirmaachuu danda'an haalli mijaa'aa jira. Karaa qarshiidhaan qarshii yeroo barbaachise wantoota haalli mijaa'uu qabu hundumtuu mijaa'ee meeshaalee isaaniif barbaachisu guutuudhaan dargaggootis akka isaan gara kanatti ispoortii keessatti akka isaan eegalan taasisnee jirra. Mul'anni keenya gara fuulduraa akka aga pireemligis deemnee akka taphannu abdiin qabna. Bakka haalli isaan nu wajjin jiranis tattaaffii isaan nu godhaa jiranis bareedaa nu wajjin dhaabatanii jiranii bareedaan jedhanii. Diviizoona Oromiyaa First League keessa jira. Amma gara mo'amtoota shaampiyoona ta'aniirra ciroo deemne mo'amtoota amma wuddiriin jechuun dorgommii amma 15tti eegalan natti fakkaata. Akkasuma jedhaniiran gara liigii olaanaa Oromiyaa siinuudhaaf baay'ee qophoofnee jira. Kanaan duras qophoofneetoo deemnee ciroo deemnee waancaa geebaa qabannee dhufnee jira jechuudha yuunivarsiitii kanaaf. Ammas baay'ee cimnee hojjetaa akkuma argartan kunoo kana baay'ee cimnee hojjetaa jira. Geeballee hin finna jennee yaadna. Suupar liigii irra jira amma gara liigii olaanaa galuuf karasitti deemaa jirra. Maali wantoonni nu deeggarru bajetni qabameef jira. Kubbaa hin deeggara. Yuunivarsiitiin kubbaa bitaa. Akkanuma tanaan dura iddoon garagaraatti hojjetaa turanii isarraa ka'ee manaajimentiin haala murtii kenneen iddoon kun qophaa'eef asitti. Maaf iddoo namaatitti shaakalu ka jedhuun asitti bajanni ramadamee looderiidhaan xaragame akkuma kana kuno bajata baay'atu ba'ee gooliin kun dhaabatee wanti hundi guutamee fi haala kanaan mooraa keessatti dacha'anii leenjiin akka garee akka leenji'an taasifame. Yuunivarsiitiin osoo ija keenyaan
ija keenya gaaddisa keenya odaa keenya oromoon odaa jalatti miti ka'an maroo fixatu nu odaa keenya ija keenya akka ijaatitti eegganna maaliif waa baay'ee irraa eegaa jirra abbaan digirii asii baara abbaan dippiloomaa asii baara daanyaan asii baara injiineriin asii baara ija keenya nu akka ijaatitti eegganna. No,